na hubadhaa. Akkuma asirraa mul'atu viidiyoon kun mallattoo yookaan loogoo tiiktookii ofirraa qaba. Haa ta'u malee namoonni baay'een yeroo baay'ee tiiktookii irraa viidiyoo buufatanii yeroo isaan deebisanii tiiktookii irratti fe'an ni mul'ata. Kun immoo koominiitii gaayidlaayinsii tiiktookii cabsuudha. Tiiktookii irraa viidiyoo buufannee deebifnee tiiktookii irratti fe'uun koominiitii gaayidlaayinii tiiktookii cabsuu ta'us osoo loogoo yookaan mallattoo tiiktookiin qabaatiin akkaataa kamiin viidiyoo tiiktookii irraa akka buufachuu dandeenyuun isinitti argisiisa. Obsumaan na hordofaa. Jalqabaa viidiyoo buufachuu barbaadanii filattu. Itti aansanii mallattoo sheerii gadi cufaaftu. Ammallee ittuma fufuun gara teelegiraamiitti ergitu. Kunoo bakka kanatti tiiktook viidiyoo daawunlooder jettanii bootii viidiyoo kana isinii buusuu danda'u barbaaddu. Akkuma bootichi bakka kanatti isinii dhufeen itti jooyin gootanii kaasanii gara jalaa kanatti send jettanii itti ergitu. Kunoo ammas ittuma fufuun bakka kanatti viidiyoo keessan ol guddiftanii gara tuqaa sadii harka mirgaa kana deemuun save to gallery jettu. Obsumaan erga eeggattanii booda gara gadii kanatti viidiyoo save to gallery jedhee isinii fida. Amma gara gallery deemnee viidiyoo keenya haa ilaallu. Kunoo akkuma asii argaa jirru kana viidiyoon keenya mallattoo yookaan loogoo tiiktookii malee bareedanitti argama. Galatooma.